Danda'u islaamaan sadarkaa kiyyaa wali waan ani ibsuu danda'u miti. Amantii islaamaa jechaan amantii addunyaati. Is universal religion. Amantii naannoo tokkootii miti. Amantii gosa tokkootii miti. Islaamummaan macaafa qulqulluu keessa jiraachuu dhiisi. Amantii islaamaa jechaan aadaa arabaati malee amantii ilma namaati jedhee hin hubadhu. Warra quraana baratuun barumsi keessanuu zeeroodha jedhaan. Maaliif kifilii gara kifilii ittiin hin darbanii afaan ingiliffaa ittiin hin baratanii afaan amaaraa hin baratanii quraanuma qofa baratanii kunniin zeeroo tamaari jedhee akkasitti maqaa itti moggaasaa ture. Maaltu ejjennoo keessan isin jijjiirsiisee jechuun akkamitti garsu dhuftan gara qo'achuutti gara islaamummaa keessa arguu barbaaduutti ejjennoo maa dhabdan? Inni cirraa haayiskuulii xumuree yuunivarsiitiitti baradhu yeroo tokko quraana afaan amaaraa namni natti kenne namni fira kiyyaa tokko natti kenne. Muslima turaniisa. Sure. Inni fuudheetuma kuni kasiif ta'u nuti islaama ta'e siin jechuullee hin barbaannu mi'ati macaafuma kana laalii dubbisiinaan jedha. Yoo dubbisu quraan quddus jedha. Look beekumsi macaafa qulqulluu sammuu keessa jira. Filosoofiin Kaarli Maarkes fakka jedhan kun ka warra sooshaalizimii jedha warri kenna. Warra amantaan hin jirre jedhu kuni. Ka'ee warra bara dargii keessatti Maarkezim Leeninizim warri jedhamu kunniin baay'ee tokko biyya keenyatti iddoo qabateet isuma barannaa yeroo kamiyyuu. Kunis jira kana wajjin amma quraana afaan amaaraa argachuun anaaf tarkaanfii gaarii naa ta'e. Maaliif ejjennoo tokko qaba ture. Ejjennoon ani qabu ture quraana jechaanii asoosama warra araba yookaan ammoo macaafa qulqulluu irraa waraabbameera. Kana lamaaniin ala hin ta'u jedhee ejjennoo qaba ture. Keessa keessanitti amanaa turtan. Ejjennaa dhibbaan dhibba. Lamaan kanaan ala hin ta'u eegaa afaan amaaraatiin argadda ammoo itti seenee dubbisee addaan baasuu qaba jedhee itti seene. Akkasiin quraana afaan amaaraatiin dubbisuu danda'a. Imala jalqabda. Jalqabe. Imalli keessan eessatti dhaabate? Gara malee maaliif quraana kana afaan amaaraatiin yoo dubbisu suuraa maa'idaa irraan bahe lakkoofsa 116 irraa hanga 17 irraa yoo bahu ima rifa sodaadhes. Maal argitan laata? Ulfaata. Isa kana amma yeroo ammaa kana keessatti faranjiin jecha kana bakkaan amma sitti himu kan the conversation between Allah and Jesus jette haasaa Allahii fi Yesuusiin jidduutti geggeeffamu jetteetti lafa keetti. Inni kun maali haasawni kun kan jedhamu yoo ilaalle googiliin ammoo duseente the conversation between Allah and Jesus udu jette suuraa maa'idaa amma sitti himu kana ol baasa. Anaa miti beektoleen adda Ameerikaa keessatti Awurooppaa keessatti warri islaamummatti seenan irra namoonni tokko tokko seenaa ofii yoo barreessan the conversation between Allah and Jesus made me to enter into Islam. Mariin yookaan ammoo haasoo. Taas islaamummaan isinii maali? Akkam jettanii ibsitan islaamummaa? Hin danda'u. Islaamummaan sadarkaa kiyyaa oli waan an ibsuu danda'u miti. Amantii islaamaa jechaan amantii addunyaati. Is universal religion. Amantii naannoo tokkootii miti. Amantii gosa tokkootii miti. Amantii arabaatii miti. Amantii ilma namaatiif rabbiin nuu file. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa raditu lakum al-islaama diinaa jedha rabbiin. Amantii islaamaa amantii jirtu keessaayyuu isinii filadheeraa jedha. Yoo amantaa biraatti deebinamuu kitaabni warra kiristaanaa ortodoksii isinii filadhe kaatolikii isinii filadhe pirootestantii isinii filadhe ka jedhu hin jiru baay'ibilii keessa. Rabbiin quraana keessa ufumaa nuu file inna diina indallaahi al-islaam jedheera. Amma amantiin dhugaana biratti islaama jedheera. Amma kiristaanota wajjin yoo daayaloogii yoo gaggeessinu wal mari'annu sababaa namoonni baay'een gara islaamummaa ittiin dhufaniin keessaa tokko nuti kunoo rabbiin quraana keessa suuraa Imraan lakkoofsa 19 irratti rabbiin biratti amantaan dhugaa islaama jedhee jira. Ati mee baay'ibilii keessa amantiin dhugaa kiristaana yookaan ammoo amantiin dhugaa kaatolikii pirootestantii ortodoksii ka jedhu nuu fidi jennaan hin qaban yeroo masan islaama seena. Kanaafuu waman yabtaghi gayra al-islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-kaasiriin. He who seeks a religion other than Islam, it will not be accepted of him and in the hereafter he will be one of the losers. Namichi amantii islaamaatiin ala amantii biraa barbaadatu yoo jiraate amantiin isaa irraa hin fudhatamtu. Inni guyyaa qiyaamaa warra kasaare keessaa jedhee waan jala muree rabbiin nutti himeef uduu warri biraa kitaaba warra biraa keessatti wanni akkanaa kasan fakkaatu jiraate waliin nu jalaa bu'a. Karaa saniin balbalti jifa. No worries. Maaliif hin jiru macaafa warra kiristaanaa keessatti amantiin dhugaa ortodoksii akkuma dura jedhan waan caqafamee hin jirreef nu amma amantii gloobaaliiti. Amantii addunyaati amantiin islaamaa. Amantii tokkummaa uummata addunyaati malee amantii gosa tokkooti miti. Kanaafuu sadarkaa islaamummaa anaa miti ka ibsu. Beektoleen irraa oliititu doktorootatu piroofeesarootatu ibsuun mala. Malee amma jecha ittiin qabu jettan. Jecha gabaabaa namaan ibsee danda'u miti. Alhamdulillah. Waan jecha itti dhaban rabbi nu kenne. Alhamdulillah. Baay'ee kitaaba baay'ee dubbistaa waan ta'eef gaafii isin gaafachuudha. Gaafadha. Yeroo baay'ee wanti gaafii uummata kanatti ta'u waa'een isaa yookiin immoo waa'een Yesuus quraana keessatti barreeffameera. Garuu ammoo waa'een Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabii keenya macaafa qulqulluu keessatti hin barreeffamne jedhan. Waan kanarraa wanni isin beektan jira. Wanti barreeffamee jira jettanii ragaa kaastan jira yoo hin jiraanne immoo maaliif waan jiraachuu dhabe isin fakkaata? Barreeffameerallee caqafameerallee afaan arabaatiin viidiyoo gabaabaa
gabaabduu takkatu jira waan ajaa'ibaati wanni ammaati kaafte artificial intelligence Muhammad in the Bible ka jedhu baasee kan silaa muslimtonni irra dubbachuun nurraa malu kan nuti warri musliimaa himneetiin ummata addunyaatitti ibsuun nurra jiru artificial intelligence yoo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee hin jirre jedha qur'aanni sooba ta'aa jedha yoo barreeffameeti jiraate ammoo warri kiristaanaati warri ayhuudotaallee seenaa irra deebanii haa barreeffatanii ufirra deebanii ufaa gaafatanii jedha rabbiin qur'aana keessatti alladhiina yattabi'uuna ar-rasuula an-nabiyya al-ummiyya alladhii yajiduunahu maktuuban indahum fi at-tawraati wal-injiil jedhee jira yoo tooraatiif injiiliin keessatti akka qur'aanni akeeke kanatti dubbatamee hin jirre qur'aanni sooba ta'aa jedha artificial intelligence kun yoo dhugaa taate ammoo nasaaraaniif ayhuudonni illee muslimtonni illee ofirra garagalanii seenaa haarawaa haa barreessanii jedha as keessatti artificial intelligence qabxii jahan qofa fuudhee inni dura nabiyyii akka Muusaa jedha seera keessa deebii 18 keessatti akkasuma ammallee raajii Isaayyaas 42ffaa garbicha rabbii jedha nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam garbicha asirratti artificial intelligence waan jedhu ji'oogiraafii isaatiin jedha faaraan taraaraa jedha gaara faaraa jedha gaarri faaraa makkaadha seera keessa deebii 33 lakkoofsa 3 irratti gaara faaraatitti namoota qulqulloota 10,000 dhufa jedha namoonni qulqulloonni 10,000 gaara faaraa dhufan sunniin fatii makkaadha nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa madiinaa irraa fatii makkaa gaafa seenan sahaabota nama 10,000 wajjin seenan ragaa qabatamaa adda hojiitti hiikame kuni zabana Muusaa dubbatame alayhi salaam bara rasuulaatitti hojiirra oolee argame kanaaf tokko lama miti jechaadha naaf artificial intelligence haa galatoomu bakka nuti rafne inninu addunyaa waliin nuu ga'aa jira ergaa Muhammad in the Bible ka jedhu anis inshallah kitaaba umararsi.com namni jedhee seene afaan amaaraatiin afaan oromootiin afaan ingiliffaatiin dubbisuu hin danda'a waan ummanni musliimaas la addunyaa irratti naanna'eetiin ibsuu qabu artificial intelligence qorate iza qaana khata'an yoo kun dogoggora ta'e jedha ka nabiyyicha barreessuuf dubbisuu hin dandeenye san raajii Isaayyaas 29:12 irratti namicha kitaaba dubbisuu hin dandeenyeef kitaabni yoo kennamu an dubbisee hin danda'u kan jedhu nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa qur'aanni itti bu'ee iqra jedhaman maa ana biqaari ka jedhan santu tooraatiin keessa dubbatame qur'aana jechaan kitaaba isaan dura bu'ellee kan dhugoomsu isallee katis muhaiminan jedha muhaiminan jechaan dhara achi keessa jiru ka dharoomsu dhugaa achi keessa jiru ka dhugoomsu gingilcha alfurqaan kanaafuu baaybiliin ani yeroo baay'ee warri waa barreessu baaybilii irratti negative aspect baaybilii qofa barreessu an ammoo positive irra hojja positive aspect inumayyuu baaybiliin qabeenya musliimaati jedha maaliif tokkochummaan rabbii tooraatiin keessa dubbatame injiiliin keessa dubbatame wangeela yohaannis waan adda ganama bakkaan itti salaatetti imaamni ittiin nu sagachiise qofa sitti hima qul yaa ahlal kitaabi lima takfuruuna bi'aayaatillaahi wa antum tashhaduun jedh yaa warra kitaabaa maaliif kafartan aayaata rabbiiti isinuu uduu ragaa baatanii jedh maal ragaa bayan shahaadateenituu macaafa qulqulluu keessa jira eessatti bara nabi Iisaa laa ilaaha illallah wa anna Iisaa abdullaahi wa rasuluhu jedhamaami wangeela yohaannis 17:3 irratti Yesuustu dubbate si waaqayyoon dhugaasima tokkocha Yesuus Kiristoos ati ergitellee akka beekaniif kun jireenya bara baraati waaqayyo tokkocha Yesuus ergamaadha shahaadateenituu baaybilii keessa jira kanaaf baaybilii qabannee irratti cichaa jira wangeela yohaannis 8:40 irratti ani nama dhugaa kana rabbiin irraa dhagaye isinii himuun ajjeesuuf na barbaaddanii jedha ይህንን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የሚነግራችሁን ልትገሉኝ ትፈልጉኛላችሁ yoo ati kana jette warri kiristaana waan jedhu ፍጹም ሰው guutumaan guutuutti nama guutumaan guutuutti waaqaa jedhe there is no entity addunyaa tan irratti addunyaa biraatti illee wanni tokko sinii ta'e karaa biraatiin ammoo carqii ta'a jennee dubbachuu hin dandeenyu rabbi namni nama walitti hidhamanii hin jiran Yesuus dubbatee jira ani gara abbaa kootiif gara abbaa keessanii gara waaqayyoo kootiif gara waaqayyoo keessanii ol nan ba'a waaqayyoon qaba jecha wangeela Yohaannis 20:17 kanallee artificial intelligence saaxilee addaan baasee qabxiilee tokko lafa kaa'ee inni eega rabbiin qabaate inni rabbiin ta'uu hin danda'u jedhee artificial intelligence adda hojjetaa jira nu hin rafaar artificial intelligence waa hojjeta islaamummaa irraa maal dinqisiifattan hawaasa musliimaa irraa hoo islaamummaa irraa waan dinqisiifadhu
Islaamummaan amantii ufumaan ufu ooftu. Amantiin biroo ammoo namatu oofa. Hawaasa musliimaa irraa wanti an dinqisiifadhe hin rafaarraa hirriba isaanii baay'ee dinqisiifadheera anaanuu dabalate. Maaliif beekta? Har'a dhugaa kana qabannee taa'uun haga artificial intelligence'n jaarraa kana dhufee nuu himuufuu isa teennee eeguun haadha fakkeenyaaf saayinsiin quraana mirkaneessee jira. Quraana jechaan kitaaba sammuu ilma namaatiin qophaa'uu danda'u miti jedhee modern saayinsiin mirkaneessee jira. Waa'ee embriyooloojii, waa'ee ji'ooloojii, waa'ee maariin baayoloojii quraana keessatti dubbatamee jira. Kanallee namni barbaade afaan Ingiliffaatiin www.islam-guide.com yoo jedhe kitaabni saayinsiif quraanaa ol ba'a. Islaamummaa irraa ka dinqisiifannu tokko lama miti. Islaamummaan amantii addunyaati, amantii uumamaan ilmi namaa irra uumame. Hawaasni musliimaa ammoo wanni irraa dinqisiifannu hirriba kenna. No, religion by choice. Haymaanot bamirchaa. Dhaaltummaadha miti. Amantiin filannoodha. Religion by choice. Faranji nama akkas jettee barreessaa jira. Religion by choice. Qabeenya maatii kee irra dhaaluu hin dandeessu. Amantii garuu maatii irra dhaaluu hin dandeessu. Maaliif? Qoratameet filannoodhaan ragaadhaan kookteelii gootee xarapheezaa irra keessee achirraa amantiin sirriin kam jettee keessaa filata. Qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin jira Rabbiin Quraana keessatti. Fidadhaa jedhi ragaa keessa yoo warra dhugaa taatan. Akkas jechuu dadhabnee bara. Ragaa fidadhaa jennee ragaa kenninee fi isaaniin illee ragaa fidadhaa jennee daayaloogii gochii waliin haasa'u. Musliimaa fi kiristaana jidduu diinummaa wayituu hin jiru. Wal bira taa'aniitu waliin haasa'uu qofa barbaachisa. Amantiin kenna akkana jedha. Keessan maal jedha? Mee wal bira teennee haalaallu. Kitaaba keessanillee kennallee wal bira kennee mee haalaallu. Mee haa walii yaaddoofnu jechuu barbaachisa. Rakkoo kanatu jira biyya keenya keessa. Islaamummaatti dhufuudhaaf uummanni amantaa biraa ulaagaa gaafata laata? Islaamummaatti dhufuun maal barbaachisa? Wanni jiru kaalchiriitu beeree ta'e jidduu girdoo ta'e ka dhaabate aadaa. Amma nam tokko aadaa kiristaanummaa mulqatee dhufee aadaa islaamummaa fudhachuun itti jabaata. Kanaafuu wama ta'e karama irra jiru saniin haa deemu jedheetuma deemaa jira. Irra baay'een namaa hin hubata. Rabbi akka tokkocha ta'e namni kamiyyuu hin hubata. Tuun rabbumarraa kennaan rabbumarraa nuti ammoo sababa geessuun nurra jira. Ummaan namaanii miti ka ibsamtu Quraanaaf hadiisaan. Ani amma sa'aatii kana I can make my advocacy for the Quran. Quraana irratti immoo Quraanaa fi xabaqaa ta'ee dhaabata. Abokaatoo ta'ee dhaabata. Musliimtotaaf hin danda'u. Maaliif musliima gaariitu jira, musliima hamaatu jira. Amantiin islaamaa namaanii miti ka ibsamtu kitaaba isiitiin qajeelfama amantii maanuwaalii ufiitiin Quraana